odeeffannoo hawaasni kenneen poolisiin to'ate. Jimaata dabree manidhaati ka gadhiifame obbo Dajanee Xaafaa dubbifne. Ani biyya kana keessatti umurii koo guutuu waggaa 27 yeroo 14 manidhaan ani biyya kana seene yeroo 14 bar tokko adabamiin beeku. Liibiyaatti daa'imman dabalatee baqattoonni 600 ol to'annoo poolisii jala oolu kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslii Galgaloo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii waancaan Afrikaa akkaan eegamaa ture kaleessa sagantaa baniisaa oowwaa fi midhaaga ta'een magaalaa guddoo Kameruun Yaawundeetti baname. Tapha jalqabaa dorgommii kanaan qopheessituun Kameruun duuba kaa'uun Burkina Faasoo 2-1 yoo injifattu Itoophiyaan ammoo taphataan tokko kaadii diimaa dirree baheen Keepvaardiin 1-2 injifatamte. Gaazexeessa Ispoortii Gamees gaazexaa Bariisa irratti barkune 3 oliif hojjete obbo Tashoomaa Qadiidaa waa'ee tapha kana irra dubbifnuuf beeksisuu fi waa'ee hojii isaanii gabaabinaan himuu eegala. Tashoomaa Qadiidaan jedhama. Qopheessaa gaazexaa Bariisaa qopheessaa ispoortiiti. Gara waggoota 38 gaazexuma kanarra hojjechaa ture. Ammas pireesii Itoophiyaa keessa gaazexaa Bariisaa irra hojjechaa jira. Waggoota kana hunda ispoortii irratti hojjettu moo dhimmoota kaan irratti? Waggoota kana hunda ispoortuma gubbaan hojjechaa ture. Ibraahim Hajiitti kan siin nagayaan akka abbaa kiyyaatitti kan isa lamu. Gaazexaa Bariisaa duraan hoggaanaan isaanitti makamu taanaa qopheessaa gaazexaa Bariisaa ture. Isatu harka kiyya naqabee akkanaan gaazexaa kanarratti hojii ispoortii kana hojjedhu kan godhe Ibraahim Hajiitti. Waa'ee waancaa Afrikaatti kaasna. Kaleessa Kaameruunitti haala ho'aa ta'een eegalameera. Achi immoo Itoophiyaan Keepvaardi waliin taphattee 1-2 injifatamteetti. Mee gabaabinumatti tapha kaleessaa akkamiin ilaaltan? Itoophiyaan kaleessa ramaddii tokkoffaa keessatti Kaameruun, Burkina Faasoo fi Keepvaardi wajjiniin. Keepvaardeen seenaa kubbaa miilaa Afrikaa keessatti illee iddoolee hin qabdu. Biyya xinnoodha. Haa ta'u malee Itoophiyaan kaleessa waggaa isii wajjin taphattu akka ilaalletti taphni gaarii ture. Taphni gaarii ture jechuun maasitti fakkaate ijoolleen teenya kubbaa walirraa fuudhuuf baay'ee tokko carraaqaa turanii. Haa ta'u malee kubbaa kiyyoo keessa buusuuf isa wanni qabxiin guddaan daqiiqaa 90 taphattee 90 san keessatti hoo kubbaa kiyyoo keessan buusin inni akka wannooti akka qabxiitti hin qabamu. Kanaafuu kaleessa Itoophiyaan odoo akkuma taate yookaan walqixallee baate sila tapha itti aanuuf carraa qabaachuu hin dandeessi. Taphni itti aanu immoo maasitti fakkaate Kaameruunii fi Burkina Faasoo wajjin taphatti. Kaameruun kanaan dura waancaa kubbaa miilaa Afrikaa yeroo 5 kan fudhatte. Burkina Faasoo isaanan sadarkaa Afrikaa keessatti iddoo olaanaa kan qabdu amma yeroo ammaa kana humna qabdu jechaadha. Garuu Itoophiyaan kaleessa tapha kaleessaa kanarratti odoo Keepvaardee akkuma taatee odoo qabxiisu garagalee sila carraa itti aanuuf hamileen isiitu guddaa taasisa. Maali wanni biraa haafu Kaameruunis dadhabdu Burkina Faasoo wajjiniin akkuma taatee yookaan walqixxas bahuu hin dandeessi mo'achuus hin dandeessi. Garuu hamileen kaleessaa kun kan isii qofoodhaan ummataallee baay'ee tokkoon gochaa ture. Taphni isaan taphatan dirree keessatti akka gaarii ture. Garuu gurbaan sun daqiiqaa 7ffaa irratti kaardii diimaadhaan achi bahuun isaa hamilee ijoollee baay'ee tokkoon gochaa ture. Nama 10 taphatanii. Dhaggeeffattoonni taphaan xumurameen Giniif Malaawiin 1-2 injifatte akkasumas Morokoof Gaanaan 1-2 injifatte. Oduu biraatiin poolisiin Keeniyaa lammiilee Itoophiyaa 91 seeraan biyyattii keessa socho'aa turan mana keessatti arguun to'achuu ibsiti. Baqattoonni kunneen dhiirota umriin isaanii waggaa 25 gadi yoo ta'u dameen qorannoo yakka poolisii biyyattii hima. Ammaan duraallee godaantonni hedduun magaalaa Naayiroobii fi dhiyeennatti irra deebiin kan qabaman yoo ta'u guyyootaan dura dargaggoonni 44 ta'an magaalaa guddittii keessatti qabaman. Godaantota to'annoo jala oolan afaan hiikuun kan gargaaru Jabbiir Shee Ismaa'il waa'ee dargaggoota qabamanii kana Elias Mulugeettatti. Warri kun kasaraanitti qabamaniira. Warri kasaraanii qabame kun haga dhufee jedhee baatii 4 jiran Naayiroobii keessa. Namatu mana kireessee fi mana keessa kaa'aa ture. Namni 44 kana mana kifilii 3 keessa kaa'anii achi keessatti jiraataa turani. Sa'a 24 keessatti nyaata yeroo tokko nuu kennanii hojiif nu fidanii jetti. Wanni isaan beekan tokko jiru. Cufanii mana duubatti cufanii akkasitti taa'u malee. Odeeffannoo hawaasni kenneen poolisiin to'ate gara poolis isteeshinaafiti. Umriin isaanii baay'een isaanii meeqa ta'u? Baay'een isaanii I think ganna 28 gadi. Warra madiyoo qabame kun illee warruma gara South Africaati. Dhiyeenya kanatti irra deddeebiin Itoophiyaa irraas ijoolleen baay'ee qabamaa akka jiran dhagaa jirra. Maalidha sababni kanaa? Sababni kanaa I think deddeebisaan nama Itoophiyaa irraa gara South Africa deemu kun baay'inaan waan karaa kanarra taruuf mootummaan Keeniyaa
waan kana irratti hojjetaa waan jiruuf baay'inaan bakka kaa'amanii karaa irratti illee odeeffannoo garaagaraatiin qabamaa kan jiranidha. Dargaggoonni kunniin namoota isaan deddeebisaniif yookaan ammoo dallaalotaaf meeqa faa kaffalu maallaqa? Birri 300 Itoophiyaa warri kafalee illee jira, 50 warri kafalee jira, warri ganaa achi gahee akkaawuntiin kafaluu barbaadu illee jira. Godaantota kanneen deddeebisuun kanneen shakkamanii fi to'annoo jala kan oolan jiru waa'ee isaanii wanti beeknu maaltu jirame? Warra 44 ammaa kana namni qabamee jiru, namni shakkamee jira, isaan mootummaan hordofii godhu jiru. Dargaggoonni amma qabamanii jiran kunniin egereen isaanii maalime? Gara biyyaatti deebifamu moo maal ta'ame? Egereen namoota qabamanii haala lama irratti murtaa'aa. Tokko warri qabame kun deddeebisa namoota keessatti miidhamtoota ka jedhamutu ilaalama. Victim, if they are victim ka jedhu. Yoo miidhamtoota deddeebisa namaa keessatti ta'an ragaa bayanii akka nama ragaa bayee sanitti gara biyyaa deeffamu. Dhaggeeffattootni ammoo gaggabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii humni nageen Liibiyaa baqatoota ji'ootaaf wajjirri UN ka ture duraatti hiriira bahaa turan irraa humnaan kaas. Sakkateenis ganam kan tureen namoonni 600 ol mana hidhaatti galfamuu himan. Namooti hidhaman kan keessaa daa'immanii fi dubartoonni ji'a 4f gargaarsa gaafachaa turan keessa jiraachuu himan. Finciltoonni naannoo kaaba Itoophiyaa TPLF Eertiraan kaaratti Tigraay irratti lolbanuu him. Dubbi himaan TPLF obbo Getaachoo Radaan fuula Tiwiitarii isaanii irratti Eertiraan gam kaablitti naannichaatti haleellaa haaraa eegaluu ibsa. Sababa haleellaa qilleensaa kanaan wal qabatee dhaabbileen gargaarsa namoomaa kaablitti godinicha keessatti sochii addaan kutuu isaanii UN beeksise. Waggaa 2 eegii sababa koroonaaf cufame manneen barnoota Uganda arbanam. Cufiinsi kun waan turee fi barattoonni harka 30 manneen barnootatti deebi'uu dhabuu aangaa'onni akeekachiisanii turan. Hedduun isaanii hojii jalqabanii kaan ammoo diqqeenan heerumuu himan. Manni murtii Myanmar hoogantuu biyyattii aangoorraa kaafamte Aung San Suu Kyi hidha dabalataa waggaa 4 itti mur meeshaalee kominikeeshinii walkie-talkies jedhaman ala galfachuu fi seera laan qabaachuun akkasumas qajeelfama COVID-19 cabsuun himatamte. Turtii hidhaa waggaa tokkoo fi ji'oota jaambooda jimaata dabree hidha irraa ka gadhiifaman Qondaalii Kafaa'oo Abda Janeexaafaa akkaataa itti gadhiifaman ilaalchisee yaadisaa BBC kenna. Qaamni nama reesiis hin jiru ka jedhu Abda Janeen waa'ee gadhiifamuu isaanii qaamni mootummaa dursee itti himee akka hin jirre dubbata. Waa'ee Likeen Habtaamuu Xibaabuu gadhiifamuu isa dabalatee dhimma irratti dubbisa. Akka muuxannoo mana kanaatti sa'aatii 11 walakkaatti manatti ol gallaa gara galgalaa jechuudha. Sabooda mana sitti cufu ganama sa'aatii 12 taa'u nuuni sa'aatii 11 walakkaan mana gallee halkan sa'aatii 1 walakkaatti mana bananii oodili wanta kana dura hin beekamne jechuudha. Sabooda anaa fi Sibaas Naggaa mana tokko jirra ture. Dajanee Xaafaa fi Sibaas Naggaa bahaa qodaa keessan fudhaa jedhanii naan waaman. Ani yeroo sanatti maaliif akka waamame hin beeku. Tuuttaadhuma uffadhuu fi kitaabaan akkan dubbisaa jirutti tuuttaaf kitaabuma fudheen bahee naan bahu qodaatee fudhuu bahee jennaan lakki ani iddoon deemus hin beeku waan ta'eef akkasumatti iddoo sin nageessisan hin deemaan jedheen. Kanuma hin beeku. Kanaa booda gara alaatti bahanii naan gadi bahu ijoollee warri gareen keenya oddoo 3 jirraa gareen Jawaar nama 5 gareen iddoo biraa nama 13 dura 14 turanii ani kophaan ture. Gara waggaa fi wayii kophaa koon ture booda mucaa wayii natti naa fidanii garee keenya keessaa mucaa sana wajjiniin wal faana naa baanu warri garee namni 13 sun yaa'aa jiru. Isaa booda yookaan yaatu yookaan immoo akkuma oduu tokko dhageenyu iddoo biraan geessu an jedhu sana shakkiin of keessaa qaba ture. Mee himanni keessan adda citeeraa jedhame amma mootummaan akka beeksiseetti maal jechuudha kun akkamitti hubattan sin? Miirri isinitti dhagahame hoo maali? Akka nama dhuunfaatti achi bahuun duras badii hin qabu. Ani biyya kana keessatti umurii koo guutuu waggaa 27 yeroo 14ffaadha manedhaan ani biyya kana seene. Yeroo 14 bar tokko adabamiin beeku, naamusaan adabamiin beeku. Garuu jireenyuma keessatti siyaasni biyya kanaa gar tokko garan taanitti deemu anuma fiiganii qabuudha han barame.
duras rakkoo hin qabu bahuudhaafis yakkan qabu himannaa sobaati. Himannaa sobaatiin addaan kutanii jedheen amanaan akkasitti. Kanaaf ani bahuu gaariidha garuu ani bahu rakkoo biyya kana keessa jiru hiikaayyaan jedhu yaaddoon qaba. Yoo kun calqaba ta'e baay'ee natti tolaan ilaalla waliin. Garuu hiikamni koo qofti rakkoo biyya kanaa Oromoo sana Itoophiyaas rakkoon biyya kanaa eessa ga'e jedhu iddoo rakkoon biyya kanaa ga'e sana hiikaayyaan jedhu hunda keenyaaf gaariidha. Mee kana dura dhaddacha irratti isinis taatanii kunneen isin waliin himatamanii turanii himanni isin irratti saaqame himata siyaasaa ta'uu marii siyaasaatiin yookaan immoo fala siyaasaatiin kan furamu akka ta'e himaa turtanii tarii mootummaan isatti amaneet nu hiikee yookaan nu gadhiise jettanii amantu yaadni mootummaa jijjiiramee reettanii yaaddu? Biyya kana keessatti waraanni dhaabbatee namni walii galaa hunduu namni biyya kana na ilaallata jedhu akka mariitti seenu hammiidhame akka deebi'ee ijaaramu rehabilitation reconstruction akka ta'u dimokiraasiin biyya kanatti akka babal'atu yoo ta'e malee biyyi kun akkaataa kanaan deemuu hin qabdu hin jedhu intarastii qochi keessas taa'ee ibsaan ture. Ammas kanuma ani qabsoon karaa nagaa wayyaa namni yoo nagaa uume wayyaa biyyoo nagaa uume wayyaa addunyaa keessatti warruma nagaa uumanitu karaa dheeraa deemanii isa kana fedhii koo qofatu hin ta'in saayinsiin addunyaan itti jiraatu waan ta'eef saayinsii kana maqsuu hin dandeenye. Egaa fedhiin immoo achiin jiru maal akka fakkaatu walumaan ilaalla. Jimaat Dabree Jawaar Mohaammed dabalatee hooganoonni paartii KFO fi namoonni isaan waliin himataman hidhaa qaaliitti irra gadhiifaman. Himannaan isaanii addaan cituun maan jechuu Firaa'ol Balaaya bukatoo isaanii keessaa tokko ture Abkaadir Bulloo dubbifte. Kan dhiifamaa kuni himata abbichi karaarra ture san yookaan nama saniin adabsiisa jedhee ittiin deebisan dhiisee jedhee abbichi dhiifamaan abbichi gaafatisanidha. Sunillee maaliin ta'a himanni sun namni itti himatame kuni yookaan iyyannoo dhiyeessee qaamni boordiin dhimmi ilaaluu fi kanaaf kan ilaalu mirkaneesseeti yookaan pirezidaantii biyyattiitiin kan mirkanaa'u jechaadha. Himata kaasuu kan jedhamu kuni qaama himata sanii armaan dura dhiyeessisantu abbaan alangaa jechaadha. Himata ofii kaasaa jechaadha. Garuu kan amma dhufetti as deebinu ammoo amma kan jedhame mootummaan himata armaan dura addaan kute jedhamiin kan jedhame amma. Egaa isaan amma kuni lachuu keessa hin seenu beeka amma yennoo Procedure amma sittime kana keessa hin seenu mootummaan himata kana haala confidence yookaan abbichi warri himatame kuni boru hin gaafatamu. Manni kuni yeroo dhumateera haala nama jechisiisuu miti. Kanaafuu haala madalame kuni haala addaatiin mootummaan himata kana addaan kuteedha. Addaan kute jechuun ammoo yoom sochoosuu danda'a, yoom maal godhuu danda'a, aangooni waan kana dhiisuufis taate itti fufuu kan mootummaa ta'a jechaadha. Kana. Akkamiinidha kan manni murtii nama akkamitti isaan ilaala innocent jedheetu fudhataanii kana booddee akka homtuu irra hin jirretti ilaalamu? Yaa kun wanti beekamuu qabu asirratti namni shakkamuun ani atilee shakkamuu hin danda'a, eenyullee shakkamuu hin danda'a. Namni tokko yakkama ka jedhamu eegaa manni murtii aangoo qabu gadi taa'ee dhimma isaanii ilaalee falmii godheeti murtii irra kennee ebalu yakka kana dalagee jira. Kanaafuu namni kun yakkamaadha erga jedheen booda namni tokko yakkama ka jedhamu. Yoo san hin taane shakkamuu qofa dhiisi osuma falmii irra jiru ragaan fedha haga dhaga'ee haga abbaa seeraati abbaa murtiitii afaan hin baanetti namni kun qulqulluudha jedhamee laakkaa'ama. Kalee shakkamee mana murtiitii gadhiifameef qofa yakkamaan jedhamu jarri kun afaan seeraatiin qulqulluudha nama yakka wayituu hin dalannee jedhamee fudhatamaa. Kana booddee dhimmi isaanii yookiin himanni isaanii ka'uu danda'a waan akkas jedhus kan jedhu argeerannaa isarratti maal jettu isin? Kan wanti mootummaa wanti dhorgaan jiru akka haalli itti cufamillee haala waan san ta'u akka danda'u haala xiqqoo shakkuu akka dandeenyu haala san fakkaataadha. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgal hanaa mataa hin qabdu boraatii qabdi, qodaa hin qabdu qoraasum qabdi. Hiikan isaa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Elias Mulugeeta gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan asli galgalooti ak borisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.